akka gamtaa Dubaayitti koree gamtaa jaal caffee doolaara 100 waan ofiin maqaa jaal daraartuutiin paawundii 100 karaa caalbaasiitiin jaal dureettiin suuraa jaal marroo doolaara 600 bittee deebistee arraata biyyoolessaatiif galii taasiste. Sanuma jaal dureettiin galii taasistee jaal furdoosaan deebistee yuuroo 1,000 suuraa jaal marroo bittee arraata biyyoolessaatiif gatii taasistee jechuudha. Walumaa galatti akka gamtaatti akka koree gamtaatti 300,000 472 gumaachi jiru jechuudha. Dhaga'amaa jaal hawwii? Yaa ni dhaga'ama itti fufi amma ni dhaga'ama yoo dhaga'amsisti ni maal? Gurmuun bakkalcha bilisummaa jaal caffee doolaara 50, jaal kubraa diraama 50, jaal dambalii birriin paayiraa 1,000, jaal daraartuu diraama 50, jaal cabsii diraama 50, jaal bireenii diraama 50, jaal jaatanii birriin paayiraa 8,500, jaal kookeet diraama 100, jiruu lammii birriin paayiraa 10,000, qeerransoo doolaara 50, lammeessaa diraama 100, aliyyii alaa 300, maqaasaa akka hin dhahamne namni barbaadu tokko riyaala 300. Ammallee dabalata namni maqaansaa akka dhahamu hin barbaanne maqaa jaal falmattuutiin riyaala 500 karaa caalbaasiitiin gurmuu bakkalcha bilisummaa jaal caffeen alaabaa adda bilisummaa Oromoo doolaara 680 bitan. Hawwii Oromiyaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo birriin paayiraa 33 bittee. Daraartuun suuraa jaal sabaa'iif dirhaama 1,277 bittee deebistee arraata biyyoolessaatiif galii taasistee. Jaal caffeen deebisanii birriin paayiraa 51 fudhatanii jechuudha. Walumaa galatti gurmuun bakkalcha bilisummaa birriin paayiraa 330,600 gumaachi kan isaanii jechuudha. Amma gurmuu Laggasaa Wagiiti. Gurmuun Laggasaa Wagii jaal Aanshaa dirhaama 50, Siifan Oromoo riyaala 100, Naziif birrii Masrii 500, jaal Kubraa dirhaama 50 bilisummaa birriin paayiraa 500, Simboo dirhaama 50, Adii jiruu doolaara 100, Annii doolaara 50, jaal Hiree doolaara 100, Kaayyoo diraama 100, jaal Faayizaa riyaala 200, jaal Lalisee diraama 50, jaal Daraartuu diraama 50, jaal Ilillii birriin paayiraa 2,000, jaal Tamaam diraama 100, Daandii Haqaa birriin paayiraa 3,000, Ahmad diraama 200, jaal Caffee doolaara 50, jaal Bireenii riyaala 300, jaal Nadhii diraama 100, jaal Yaadataa Lammii birriin paayiraa 1,885, Zayituunaa diraama 50, Kaayyoo Fulolii diraama 100. Kun karaa tiktookiiti. Caalbaasiin gurmuu Laggasaa Wagii gootota Abiyyiitu ajjeese birriin paayiraa 15,000. Jaal Kubraa suuraa jaal marroo jaal mo'ii jaal jaanjessaa diraama 1,620 bittee. Jaal caffeen suuraa jaal booruu gurmeessaa doolaara 295, jaal jiraa galii tiishartii alaabaa adda bilisummaa Oromoo doolaara 225, jaal sabboonaa sabaa suuraa jaal marroof jaal Laggasaa Wagii birriin paayiraa 30,000, jaal imala kaayyoo suuraa jaal marroo birriin paayiraa 10,000 bittee. Tootaaliin gumaachaa gurmuu Laggasaa Wagii 343
tokko dagadhe jaalkumsaan birrii impaayeraa 5,000 walumaa galatti birrii impaayeraa 343,344 Gurmuu Laggasaa Wagii. Amma Gurmuu Taaddasaa Birruuti. Gurmuu Taaddasaa Birruu Jaalalisee Oromiyaa diraama 50, Simboo diraama 50, Kubraa diraama 50, Daraartuu diraama 50, Obsaa Hundee diraama 50, Bireenii diraama 50, Rigaa birrii impaayeraa 500, Faana Kaayyoo riyaala 100, Urjii Oroo riyaala 100, Dagalee Haarawaa doolaara 50, Mahammad Siraaj doolaara 50, Dambalii Maraa birrii impaayeraa 2,000, Cabsii Galii diraama 50, Jaalfaayizaa birrii impaayeraa 20,000, Michuu Sirrii riyaala 100, Jaal Ilillii birrii impaayeraa 1,000, Kaayyoo Fulolii doolaara 50 diraama 50 karaa caalbaasiitiin Biloo Bilittii suuraa hooggantoota sadanii Jaal Marroo Jaal Gammee Jaal Abdii birrii impaayeraa 76,000 bittee deebistee arraataaf galii goote. Jaal Faayizaan suuraa Jaal Sabaa'iif birrii impaayeraa 50,000 bitte. Suuraa gootota sadeenii Biloon galii taasiste. Jaal Bireeniin deebisee birrii impaayeraa 85,000 bitee jechuudha. Walumaa galatti dimshaashni herregaa Gurmuu Jaal Taaddasaa Birruu 283,285. Kan itti aanu Gurmuu Nadhii Gammadaati. Gurmuun Nadhii Gammadaa Jaal Dammee riyaala 200, Jaal Mootii riyaala 100, Ilillii birrii impaayeraa 1,000, Sabboonaa Sabaa diraama 50, Kubraa diraama 50, Lalisee diraama 50, Abdoo riyaala 50, Cabsii Galii diraama 50, Daraartuu diraama 50, Faana Kaayyoo riyaala 50, Simbirroo diraama 50, Keebeekii diraama 50, Jaal Caffee doolaara 50, Sabaaf Jiraataa birrii impaayeraa 2,000, Qananii birrii impaayeraa 1,000, Addeeroo Anniyyaa doolaara 50, Qawwee Shanangibee birrii impaayeraa 3,000, Jaal Faayizaa birrii impaayeraa 1,000, Sanatee doolaara 100, Naasaa birrii Saa'udii riyaala Saa'udii 100, Maazar birrii impaayeraa 1,000, maqaa Jaal Kamaal Eebbootiin nama maqaa isaa ibsuu hin barbaanne riyaala 50, Burqaa Roobaa riyaala 200, Horataa Sabaa birrii impaayeraa 2,000, Anniyyaa doolaara 50, Jaal Falmattuu Ibraahim birrii riyaala 100, Taayyuu Aliyyii doolaara 20, Naafiyaa Dachaasaa birrii impaayeraa 500, Hannii Fiqiruu birrii impaayeraa 1,000, Tokkichoo birrii impaayeraa 2,000, Faayizaan maqaa Dambaliitiin diraama 50, Kaayyoo Fulolii maqaa Dambaliitiin birrii impaayeraa 1,000, Kaayyoo Fulolii diraama 50, karaa caalbaasiitiin suuraa nagaama Ni dhaga'ama. Injiratu. Suuraa Warqituu Ililliin birrii impaayeraa 75,000 bittee deebistee galii taasiste har'aataaf. Waan ofiin suuraa Jaal Shoddee birrii impaayeraa 181 bittee deebistee galii taasiste. Jaal Faayizaan suuraa Jaal Shoddee deebistee birrii 110 bitte. Suuraa Warqituu Ililliin galii taasiste. Daraartuun deebistee birrii impaayeraa 20,000 bitte. Jaal Faayizaan suuraa Nadhii Gammadaa birrii impaayeraa 60,000 bittee. Daraartuun suuraa Jaal Sabaa'iif birrii impaayeraa 56,364 bitte. Har'aataaf deebistee galii taasiste. Suuraa Jaal Daraartuun galii goote Jaal Caffeen deebisanii birrii impaayeraa 51,000 fudhatanii jechuudha. Walumaa galatti dimshaashni
gurmuu Laggasaa Wagii, gurmuu Nadhii Gammadaa, sorry, 395,600. Walumaa galatti kan gurmuu afurii gamtaa dabalatee dimshaashni waliigalaa miliyoona takkaa 600,000 48,701. Kan itti aansu caayaadha. Caayaa dubartoota kan bilisee diidootiin moggaafame godina Eeshiyaa. Jaalalisee diraamaa 50, Kubraa diraamaa 50, Simboo diraamaa 50, Obsaa diraamaa 50, Bireenii diraamaa Birriin Paayiraa 2,000, Dammee Birriin Paayiraa 2,000, Cabsii Galii diraamaa 50, Siifan Ooroo riyaala 100, Burqaa Roobaa riyaala 200, Jaal Dhiiroo Garbii riyaala 100, Jaal Abbaa Magaal Birriin Paayiraa 500. Waluma amma sagantaa dabareen kan Caalbaasiiti. Akka caayaatti Jaal Hawwii Jaatanii suuraa Jaalalisee Roobaa Galmoo Birriin Paayiraa 154,700 bitte. Yaaltamiima dhiifama. Yaaltamiima sila Abbaa Magaal 5,000 jette amma 500 jette akkam sirreessi? Dhiifama 5,000 jechuu barbaadeen 5,000. Itti fufi. Jaal Abbaa Magaal 5,000. Jaal Hawwii Jaatanii suuraa Jaalalisee Roobaa Galmoo Birriin Paayiraa 154,700. Lammaffaa Jaal Boontuu suuraa Jaal Bilisee Diidoo Birriin Paayiraa 1,100. Jaal Kubraan ofirraa kaasii jaalatamiin. Tole. Nagaamaa Jaal Hawwii. Yaa dhagaamatti fufi. Dimshaashni caayaa Bilisee Diidoo 400,000 12,150. Xumuradhe galatoomaa fayyaa ta'a. Hayyee jaalatamiimaa ulfaadhuu galatoomii dursaa ani dubartoota keenyanii galateeffachuu barbaada. Yeroo hedduu kaleessaa bara dukkanaatii kaasee hanga dhaloota qubeetti dubartiin Oromoo jabina isee, cichoomina isee, obsa isee fi bifa kanaan agarsiiste qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kaleessa bara dukkanaa utuu iseen daangessin dukkanni utuu iseen daangessin gadaantummaan utuu iseen hin dhaga'amin utuu akka aadaa jedhamee dubartiin golaan tolti jedhame godhattatu nafin kaleessa kaatee qabsoo bilisummaa saba isii keessatti aarsaa guddaa kaffalaa turte. Akkuma kanallee dhaloonni ammaallee akkuma kaleessaa warroonni kaleessaa haadholiin keenya bara dukkanaatii kaasanii lubbuu isaanii jijjiirraan qabne sitti wareegaa qabsoo sana keessatti waan danda'aniin karaa danda'aniin keessatti hirmaachaa turan. Har'allee dhaloonni qubeellee warroota kaleessaa irraa dhaaluudhaanii jabina isaanii, cichoomina isaanii, obsa isaanii, ejjennoo isaanii dhiira caalaatti yeroo argisiisaa jirantu argama. Warri dhiiraan of galchaa garuu isin caalanii jiru dubartoonni. Ulfaadhaa galatoomaan isinin jedhaa tokko tokkoon waamee maqaa keessan waamee isin galateeffachuu hin danda'u. Dubartiin egaa jireenya keessattis utubaa hawaasaati. Kanaaf jedhamti. Qabsoo keessattis immoo ribuu wiirtuu dugdaati. Kanaaf jedhame utuu dubartoonni hin jirre dhiironni keenya hin onnatanii. Egaa yeroo ammaa immoo dubartoonni keenya bakka dhiirri dhaabbachuudhaan gahee isaanii dhiiraa wajjin wal qixa innumaayyuu caalaatti bahachaatti jiru. Ulfaadhaa galatoomaa qabsoon isin haa galateeffattu. Kana caalaatti isinirraa eegaa. Kana caalaatti dhiira caaltanii akkasiin waamamtan hin barbaada. Galatoomaa jabaadhaa. Kanneen dirree qabsoo jirtan, kanneen bakkoota adda addaa jirtan, warra dirree qabsoo jiru dubartiirra uumamaan dubartiin waan akkamii qabdi, rakkoo akkamii qabdi, sana dandamattee qabsaatti jirti. Isin immoo sana yaaddanii haala keessa jirtan keessatti warra dirreerraa haala sanaan qabsaa jiran yaaddanii yeroo isin qabsoo kana utubdan isiniif
gammachuu sammuu keessaniiti. Warra dirreerra jiruuf immoo aamileedha jechuudha. Shamarran keenya warra dirreerra jiraniif shamarran keenya bakkoota adda addaatti kanneen qaama itti hir'ataniif egaa kanneen lubbuun darbaniif seenaadha. Kaayyoo isaanii galmaan ga'uudha. Kanneen lubbuun jiraniif immoo bakka sana jiraniif immoo abdiidha jechuudha. Kanaafuu kan caalaatti jabaadhaa, ulfaadhaa, galatooma. Jechaan ittiin isin ibsu hin qabuun isiniin jedha. Ulfaadhaa, galatooma. Warra dhiiraas jabaadhaa ittiin.